sababni guddaan ummata keenyaa beeka. Bareedinni ifin bareedanii deeman hin jiru. Hawaasa ummata keetii si bareecha. Obboleeyyan kee khasilaan warri bar miidiyaa kanattis warri nu jajjabeessu nu bira dhaabbatu. Obbolummaa haadhaa fi abbaan tokko nu dhalee osoo hin tahin obbolummaa hawaasummaa rakkoo namni rakkoon ummata kiyyaa rakkootii jejjeen fudhanne gisee hunda mataa isaatiif rakkoo qaba. Arra kabajaa fi bareedinni nuti qabannee deemnuun tuni hoggota akka nutti hawwatee teenyanuuf fakkaachuu dandeessi. Teenyaa miti. Kabajaa rabbiin ookanne tana rabbiin irraan fudhate tunis waan guddoo kabaja qaba. Kabajaan teenya tun hawaasa keenyattillee kabajaa godhuu qabdi. Beekamtiin faayidaa qabdu. Beekamtii gisee hunda hawaasa ifii bira dhaabbatan. Hawaasa ifii cinaa hawaasa keessaa bahan. Hawaasa wajji beeloni. Wajji rakkan. Yoo badaafi nuti jiruun nutti toltellee hawaasni kuni hamilee hawaasa kanaa gisee hunda eeguu qaba. Hatta wanni nuti miidiyaa irratti ofnu hundi waan hamilee hawaasa keenyaa eegu. Nyaata nyaannu keessatti jechuudha. Hamilee hawaasa keenyaa. Ummata nu marsee jiru. Kanaafuu wanni walitti nu qabu gisee hunda tokkummaa keenya walitti rakkoon isaa dhuftu yeroo tokko maatii waliin nama qabdi. Immoo ammoo osoo yaanuu haram deemu jirra. Rakkoo hawaasa kanaa dubbatuun akka waan qaanyii tokkotti nama rakkoorraa guddatee akka ganaa ati rakkoon tun sin xuunee takkatti imaajin godhu jirra. Waan kana keessaa bahuu qabna. Nuti akka warra sooshaal miidiyaa fayyadamutti rakkoo ummata haasawun akka nama cinqii haasawuu tokko fiil godhuun qabu. Rakkoon ummata gisee hunda rakkoo teenya ummata jechuun bara nama biraatii miti. Haadhumaa fi abbaa hiriyoottan keenyaa jechuu bara. Cinaa warra miidiyaan nu hordofu jiin. Kanaafuu ummata kana gisee hunda bira dhaabbannee gargaarsi anytime qoblaatabni dabruu beef. Amma namni guyyaa bashannanaan dabarse amanni yoo guyyaa 360 ta'e ilmi namaa guyyaa 360 kanarraa guyyaa 350 yoo bashannanaan dabarse guyyaan kurnan rakkoon dabarse tanaatu irra hin irraanfatan. Atu guyyaa rakkoon si xuuxi irra yaadatta. Jiruma tan ta'e kana keessattuu rakkoon dagatu namni. Kanaafuu amata kana keessatti yeroo kana keessatti baatii kana keessatti rakkoon dhufte irratti gisee hunda nuti urjii furmaata rakkoo tanaa ta'uu qabna malee. Akka naman dhagahini akka nama rakkoon isan xuuxine taanee irra dabruun waan kabajaa teenyas buusaati waan kabajaa hawaasa keenyaatillee buusaati. Kanaafuu gisee hunda kutaa fadhe haa ta'u namni namummaa fi humaniitiidhaanu kabajaa nama hawaasummaadhaa obbolummaa dhiiga foon tokko ta'uu keenya hawaasa kanaaf gisee hunda sagalee ta'uu bira dhaabbachuun dirqama keenya hawaasa keenya irraan guddannu haga feene yoo guddate namni hawaasa isarraa nama irraa dhalaterraa biyya irraa dhalaterraa naannoo irraa dhalaterraa guddachuu hin danda'u. Nuti uummata keenyaa gadi. Kanaafuu waan bareedaa kaastanii waliin jirraa jabaadhaan isiniin jaagalatooma. Thank you. Galatomi zamanoo kiyya. Tanaaf waliin dhufnee jechuu jara keenya. Mee haala uummanni keenya keessa jiru akkam keessa akka jiran nama amma gartee bakka sanarraa nu waliin seenee waan kana nuu himullee as jalaa qabna. Guutumatti jara keenya uummanni keenya isinitti haajama. Wallahi isinitti haajama. Isinitti haajama. Wanni inni isinitti haajamuun takka sagalee waa lamaan isinii maa dhageeffadha. Waan tana irra deebina. Arra eegalle malee hin xumurree beekaa. Siigalee wanni inni isinitti haajamuun takkaffaa sagalee. Akkamis sagaleen isinitti haajama yoo kan jennu taate. Tole nu dubbata. Okay. Assalamu alaikum. Jalqaba irratti hundi keessanuu warreen amantaa biraatis warri as jala jirtanii waamicha dhageessanii fi warri karaa osoo deemtanii wal gortaniis galatoomaa bagana gayaan dhuftanii dhimma itti walitti dhufanii waan ta'eef walitti dhufne. Akkana fakkaatutti ati akka agaruu jirruttis rakkoon bikka wal fakkaatatti irra deddeebitee hawaasa tokko hawaasuma wal fakkaata irratti raawwatamu jira wanni kuni maaliif akka ta'e sinaa galuutti hin jiru. Talammadaa dhiyumaan tana ture Wallaggatti akkasitti hawaasa keenya diinaan dhahamanii fi buqqifamanii
waan nyaatan dhabanii muka jala ilmaan qabatanii taa'utti jiran. Osoo saniin jennu habara baraan wallee fi geerarsa keessattis dubbatamuu ture cinaachi cinaa keenya ka jechuu turanitti cinaaksaniittis ammaan tana daran taheedha dhaga'utti jira. Warri achi keessa jiru immoo akkamitti akka jiranii fi maalirraa akka jiran isaantu beeka nuti numa dhageenya. Ani asirratti waan takkaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen dhiiga keenya qaama keenya ta'an obboleeyyan keenya warreen mootummaa keessa jiran ispeeshaalii isaaniif dhaamsa gabaabaa takkaan dhaamuu barbaada. Yeroon fi rakkoon hawaasaa mootummaan dhahamuu fi yeroon fi hawaasni diinaan dhahamu adda adda. Hojjettu warreen hidhannoo mootummaa qabdan poolisoonni mootummaa poolisiin nageenyaa yoon fi tasa viidiyoo kana agartan yookiin immoo warra hojjettoonnummaa mootummaatu kamiyyuu haa ta'u yoon fi kana agartan taatanii yeroo obboleeyyan keenya hawaasni bikka sanitti diinaan kadhahamu tahee obboleeyyan keessanii maaliif itti dirmachuu dhabdan yoon fi itti dirmachuutti hin jiraanne itti dirmachuu maaltu isin dhorka maaliif yoon fi humna keessanii ol ka ta'u tahee hawaasa fiyyaamtanii hawaasa biyya keessaatii fi hawaasa biyya alallee fiyyaamtanii gargaarsa akkanaatu nu barbaachisaa gargaarsa akkanaa feenaa jettanii hawaasaa walitti maaliif hin daamne beeka arra aangoon arraan tana jirtu tun boru bakka san hin jirtu immoo bikka arra jirtan kanatti ummata akkanatti qawween xiyyiitiin dhumaa silattuu viidiyoon biyyaa bikka adda addatti maxxanuu jiran ni agartan Ustaaz Hamzaanis reefuun tana jee jira maal akka isaan raawwachuu jiran obboleeyyan keenya kadhiiraa akkam akka isaan godhu jiran dubartoota akkam akka godhu jiran kun diinummaa diinaa oliiti namni wanni irraa dhumaa ta'e irraa maayyii lubbuu tanaa beekaa wanni mi'ooytuunis lubbuu tanaan ala wanni takka nafne isinii galee yeroon fi dubbiin lubbuu geesse khalaas sanii achi nafne soo dubbiin amma dubbii lubbuuti dubbii lubbuu geesse hawaasni cinaaksanii fi karaa baabbilee jiru sun haala hamaa keessa jiran please warroonni mootummaa keessa jirta waan kana ni agartanii please itti dirmadhaa hawaasa kana irraa dhaabsisaa yoo humna teessanii ol ta'e immoo hawaasni ni jira hawaasaan nu dirmadhaa jaanii bikka takka diina firraa haa dhorkinuudhaan wanni jechuu barbaade. Silaa Oromoo fi Oromoo wal dha'u jiraatte kara gorru dhabneetis dubbiin siyaasaa jennee walitti dhiisne immoo dubbiin akkasii miti. Dubbii nama alagaatiin Oromoon dhahamu jirtudha. Isinii galee kun waan dhimma Harargee qofaatiinis wal qabatu miti. Harargeen sabaa sablammoota Oromoo qofaa miti. Amaaraa fi Guraagee fi sablammoonni Itoophiyaa Harargee keessa hin jirre hin jiru. Sabaa sablammoota hedduu if keessatti himatti. Ibin kara naannootti illee yoo deebitan naannoon Oromiyaa keessa Harargee keessa hedduutu jira. Saniifuu waan kana akka naannoo takkaa qofa irratti illee dhiisinaati. Uummata naannoo tokko qofa hin jeenaati. Oromoo guutuudha. Oromoon duraan Baalee tuqamtu Harargee iyya Harargeen tuqamtu Arsiitu iyya ammallee akkuma duraanii sanii wanni awaddan dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa itti silattuu tadabarte lubbuun dabarte waa takka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya maaliin irraa dhorkuu dandeenya akkamitti uummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo hawaasa kanarraa okay gargaarsaaf walitti dhufna gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya uummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa nyaata moo meeshaa diina itti firraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali kunilleen kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaadatana booda sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni kaa gargaarsi immoo yeroo guuramu waan xixiqqoo akkana guuramu miti waan guddaa dhagaan akka kayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun waan dhimma siyaasaatii miti kun inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin boo asii miti asiin naqalta malee gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nalleen galchu kun dhimma hawaasa dhumuu jiruuti lubbuudha obboleeyyan keenya aayyoon teenya abbaa keenyaa dhumu jira kun immoo dirqama yoo nan dubbanne aayyoon teenya achi dhumuu anas gubbaa laayivii seenee qoflee taphadde maaliif nan ilma hawaasaatiif hin jechuu hin danda'u diinni hawaasa sanii asiin an qofaluun leen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'ee saniifu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan viidiyoolee numaan harka ijoolleeni asumaanuu isin galatoofachuu barbaada waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha waan ittiin boonuu qabdani waanni akkanaa waan ittiin seenaa keessatti illee
gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif ta'u waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha. Waan kana immoo irratti xiyyeeffadhaa. Abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif kun hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna. Roorroon ni gaha khalaas kanaa ol hagayoom roorrifamnaa. Ani kanan jechuu barbaadaa galatooma ulfadhaa. Carraa nama biraatti kanna. Carraa tartiibaan fudhachaa deemee gara fedhe. Kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seenuu Hamzaa Khiyyaa. Yes, karaa pooyintiitti ni seenna. Waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuufadha. Uummatoo. Dhiifamallee naa godha. Wayin isinitti hima. Mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama humaa fi dhibba takkaa taa'ee na laalu jira. Obboleessanii qabdaame. Eenaan jee. Mee obboleessa kee yoo cidhaanii fi meeshaa irraa muran. Imaajin godhi waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu. Asirra baasuun taatu malee. Silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi. Gachiiftee numa raftu har'aati. Osoo viidiyoo sana asirra baafne. Tiiktookuun fudhatu duraan durse. Sii galee? Cidhaanii ciramu jira dhiiraa beeki. Obboleessa kee, ilma kee. Tabiraa asirratti himuun nun barbaachisu. Yaa Oromootii. Mee waan gootan yoo dhabdan. Waan biraan godhina ta'aa isinummaan teessaniin wajjin taa'uun kunuu sagaleedha. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu. Arra bar hiriira bahu jechuun lafa qofa irratti miti bar jedha. Online irrattis. Yoo ati waan kannatti hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na laalu jiru kun bar keessa keessa homaas hin jiraniini ati teessee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida. Vaayiraal mana kanaati baasa. Sii galee tanaaf si feena yaa Oromootiyya maallaqa qofa na gaafatan jetteen fiigin siihuu arkutti hin jirru siin nu arku jira. Sii galee tanaaf arra wanni nuti barbaannu. Obboleeyyan keenya kan gartee garii harki cabee, garii miilli cabee, garii lapheesaa keessaa rasaasnii bakka ta'e hakkamamu dhabee achii fuudhaniiti karaa haraniin fiigan jira keenya. Afaan jara sanii ta'eetiin isinitti haasa'u jira. Gurra naa kannaa, qalbii naa kannaa. Tanaaf as taa'u jirraa. Mee obbolummaa namummaatiin si qaba dura. Obbolummaa namummaa. Nama rabbiin wajji godhee waliin nu uumuudhaaf takkaffaa. Lammaffaa Oromummaaniin si qaba. Feetu kiristaana ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, feetu jinnii ta'e namummaaniin si qaba. Takkaa nama waaqabeen beeku beeken. Sadaffaa sabaaniin si qaba. Biyyaaniin si qaba. Islaamummaaniin si qaba hadaraa. Yoo waan gootu dhabde nu jalaa baatee bakka biraan dhaqin. Taabtaab nuu godhi. Ijoollee asirra teessu tana yoo ilillii qabaatte obboleeyyan kee kanarratti ol daddarbi. Taabtaab mana kana godhi tanaan isin gaafanna. Proogiraama keenya daqiiqaa 25 irratti ni eegalla. Daqiiqaa 5 qofa qabna. Daqiiqaa 5 kana keessatti yaada nama tokko lamarraa fuuneeti namuu daqiiqaa 2 fudhatee akkasitti kara proogiraamaa deemna. Yaa obboleessa kiyya waan kannitullee yoo dhabde dhiiraatu jira arraa. Wallaahi niin beeka. Dhiira rabbiitu taa'ee na laalu jira. Ta sarpiraayis uummata kana godhuu teessu. Fuunaan jaa. Ta ol baatee mudhii isin kutuu teessu. Dhiiraatu taa'ee waan kana laalu jira beeka obboleessa kiyya. Dhiira saba fiitiif quuqamtu. Dhiira namummaa qabdu. Mee dhiirti tun eenyuun waliin barraa. Na jalaan fiigin wal barramee. Waliigallee jara keenya. Tanaafuu yaada namatti aanuuf hin kanna itti naa deemaa jirte. Guutaa ka dubbadhu ta'e kuma takkaan dubbadhaa. Dubbadhu abeebi. Biyyeen kiyya jabaatu gartee naan marsee jira waan taateef isaan irratti haasawaa dheeraa haasawuu hin barbaadu. Jara keenya wanti isin jechuu barbaade nama 2,200 jira jira. Namni kun duraan kophatti jaalibsaa jira jira, kophatti annee jira jira, kophatti alaksii jira jira, kophatti zammee jira jira. Kophatti gartee bakka bakkatti hordoftoota isaanii jira jiran. Arraa ammoo nu hundinuu bakka takka jirra waan taateef bakka tana akka isin hin deemne abdii guutuun qaba. Ta lammaffaa ammaas yeroo deeggarsa kana goonu teenyee rakkoo qofanaa sun jidduuttis rilaaksii godhuun ni jirti. Wal bashannansiisuu wal taphachiisuun ni jirti.
Yeroon ammoo biyya addunyaa tana waladdaa warri amma weestarnii jiru sa'a amma dura ganaa hojii irraa humanatti hin galle keenya ammoo xiqqoo dadhabaa jira keenyallee gartee if jajjabeessaa warri waan cicciniintan qabdan illee akka zammaanoo kana shaachaa haraawachaa keessa illee dabalachaa akkasii deeggarsa kanarraa deeggarsi xiqqii deeggarsi zamaanoon mirqaana keenya hundi mirqaanu jira beekaa silaamsaa mirqaanu qabu. Naaf waan dubbata yaarsa dadhaabatu. Mawur baakana tu ber. Gamza, ifu mana goda? Gaafa dura yee warcaahe. Yee. Yaa leksii dubbat. Gaafa ijoollee miidiyaa hawaasaa irratti kama feesbuukiitiin haa ta'u tiiktokiitiin dhalattoonni baa Oromiyaa keessumaa afran qalloo warri ta'an baay'eetu jiru. Dhimmi irra jiramu kun dhimma lubbuu namaati. Jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan. Yoo laayivii irra hin jiraanne itti bilbilamee akka dhufan gochuudha dirqama. Kanaan ala osoo waa'ee uummata kanaatti hin seeniniin dura jarri maal caalaniiti? Boru bar ani intala argeete ani ilmaan argeete jedhanii of himachuudhaaf deemu. Laal toltus baddus fira ofii maatii ofii caala kan namatti aanu hin jiru abadan hanga fedhe haa ta'u malee. Haati kee hangam takka hiyyeessa taatullee dhabduu taatullee sin balaaleffattu ofirraa achi sin dhiibdu sin gattu. Boru gaafa rakkoo harargee jalatti baqatan. Gaafa cinqii wayii dhufe ajandaa wayii miidiyaa kanarraa ka'e. Jarri sun yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan dhimma lubbuuti itti bilbilaa. Yoo hin jirre kaayii seen hirriba irrallee yoo jiraatan. Sigaleera dhimmaadhaaf abbaa keenyaa dhimma maatii keenyaa haasaa jira argattanii dhiifama yoo hin dogoggore. Alexii keenya waan sirrii kaasee Alexii asirratti waan takkaan dabaloo ustaaza kiyya gula mallee dubbadde waan fardii waan taateef hin dubbadde keessaan illee waan naaf ergame. Ta duraan duraati ijoolleen teenya tagastii bantee jirtu yoo jiraatte dhimmoo fedhe irrattoo dhaqaatiiti akka gamana dhufan. Ifin yoo carraa biraa hin qabaanne asuma jala ta'anii gartee dabareedhaan ol seenaa ol jalaa gabbu'aa deemne arra bareeda. Malee bakka biraa teenyee gartee tapha biraatiif hanjima biraa hogoonu taate jarana sirrii miti dhimma lubbuutiif dhimma lafatee nyaate lafeeraa dubbachaa jira waan taate. Nama hunda dhaqaa komantii jalatti barreessaa mana cufsiisaa fida. Takkatan. Talamada ammoo hoggaa deeggarsa seenne gartee xiqqoo irraa wanti gama baankiitiin illee wanti jiru ni jirti. Alex illee quba qabaachuu mala biyya keessa jira waan taateef daddabarsa maallaqaa irratti gartee irraa siistama abdeettee jiransaa hanga halkan sa'a sagaliitti jiran garuu hin beekne akkam akka turu moobaayil baankingiidhaa fi siistamoonni maallaqa ta'ee ergan kun irraa hin dalagu. Guyyaa sa'a sagal booda jechuun hanga ammaatti sanirratti illee gartee namni infoormeeshina qabu yoo jiraate nuufan tokkodha. Yookaan immoo akka goonu nama tokkicha dubbate. Ebiriin ifan waa godha waan baankii kana ebiriin as gubbaa taa'ee mataa maru jira. Dilamaan hojjenne hanga ganama sa'a sagalii turuu danda'a. Yookaan ganamuma dalaga. Dilamaa garuu daneen. Ifi yoo nama erge zamanoo kiyya ganama ni seenaami. Yoo amma ergite nama seena gaa warri dabarsu maallaqa numa naqan sa'a dalagetti. Isin warri numa ergitaniiru. Yes. Garuu amma qaba kiyya baadheera jaja qofa sirrittiin kennine muwaazii yaameen jira. Muwaazii immoo nama tokko ayaamu isinis yaamaa bilbilaati. Amma beektaa. Muwaaz laayivii ture Muwaaz. Ture lakke. Ababaa erkuu ture jalaa gabbuu. Mobaayila waan fayyadamu. Azala jira. Daldala bareedaadha. Abdeetaa anaa dura gabbaa. Laal akki goonu eegaa naa usaa jara kee. Akki goonu. Akkasumatti obsaa waan ni goonu na dhageeffadhaa. Namni dhufe hundi Nasraanis as jala jirti namu as jala jira arkuttiin jira galatoomaa jara keenya. Ulfaadhaa hadaraa waan amma gartee Alex jee san irra naa dalagaa hadaraa. Boru gartee nuti harargeedha jedhanii lallabuu manna arra osoo obboleessa isaanii cidhaan ciramaa jiru waliigallee yoo gastii banatanii ta'a. Laal nuti hin komannu jara keenya. Nuti hin banneef TikTok kana. Mee wanta kana isinii maa dhageeffadhaa. Nuti TikTok isaanii hin banne. Fuloora kana nuti isaanii hin finne. Yoo ammoo khayriitti dalagachuu fadhan ummata isaaniitiif dhufanii haa dhaabbatanii jechuu jirra malee dirqutti hin jiru. Obboleeyyan keenya yoo jaalatan haa ta'anii yoo ammoo gartee dubbiin tun isaan yaachifte
haa dhufanii hanga ilmaan isaanii. Hamza kiyya dhiifama ni dirqina. Fooloo ka godhe. Ani namni ni dirquu danda'u zamanoo dirqii ni yaame dhageeffadhu zamanoo ani koottuun jeen ati koottuun siin jeesit dawwalee sii galee. Obboleeyyan keenya annee dirqii yaamne nuu dhufe nama dirquu dandeenyu nama nu dhaga'u. Hundani dirqina maaliif beektaa fooloo kanaa'uu namni fooloo nu godhu jiru hawaasa keenya kana zamanoo reefu tuqee jira hawaasa keenyaaf if duuba deebinee waan hin goone hin qabnu waa hunda taanaaf hawaasa keenyaaf gaafa hawaasni miidhame zim je'ee namni hundi liffaadhee yookaan akka nama dhimma siyaasaatti oofu yookaan waa hunda fuudhee gara biraa galchee ifii jalaa miliquu numan danda'u gaafa namni tokko waan kana godhe maaliif godhu jira jee dura xiinxalee Hamza Jajjaabir kun maal godhu jira jee caljee laalee yoo dhimma hawaasaa ta'e dhufee itti seenu yommuu wanni kun waan siyaasaa ta'e annan galtu jee akkuma reefu abdeen jee keessaa ba'ee deemudha. Waa hunda gizee ayyoo teenya mudhiin citu jiru fuutee siyaasatti hin galchina deero. Nama siyaasaa oofu sanuu kottu ayyoo teenya sagalee tayya'uu ni danda'i. Kanaafuu. Thank you. Galatoome wallahi. Akkas ijoollee teenya pirogiraama keenya ammatti fufnaa yoo rabbi jedheen obboleeyyan keenya kaas jiru jalaa suutaan gabbuunee walot deebisaa. Nasraafaa oloo onna gudi. Tole ammoo warri gabbuu isinurraan deeminaa hagara. Eessatti deemnu ustaaz eessatti deemnu. Laala ni biyya tana keessan beeku jara keenya dhageeffadhaa. Itti naa deemtan bu'ee maqsa kiyya dhiifamu. Deema harawaa canaa bu'aa jeetiin harawaa cabuusifadhee yoo mugellee irra jimaa laakeetiin dhuga jee asirra taa'u jira. Wallaahi waan biraa takkan godhu sii galee. Warri admiina qabdan akkasitti nama nu ol naqaa galatoomaa. Amma Nasraa Olbaasa anas jala isinii ta'a. Dubri nu keessa waan haa godhu ni jira akka ibsaa gabbuusa. Lakki dubri tattaa'uu qaba dubri keenya tattaa'uu qaba. Dubri kun beekaa waa hedduu. Muaz. Nama tokko galchaayee bootaan ni jirti nama tokko. Wanti Nasraa fidaa qola. Muaz jalaa bu'aan dubbadhee xiqqoo. Dubbadhu waan kiyya kottu. Tarta kaannee naa dubbatu Muaz kiyya naa obsi. Okay? Anne itti deemu. Assalaamu alaikum. Obboleeyyan kiyya warra asirra jirtan warra amantaa garaagaraa qabnus ashaba akkam jirtan nagee qabdanii. Wallaahi reefu yeroo dubbattanii mana cufii hoottu yeroo jettan dhimma kanarratti hedduu malee haasa'uus barbaadeetiin ture guyyaa kana hedduu malee qalbii na cabsaa ture akkaan beekutti namni keenya daangaa irratti akka malee miidhamaa jira. Daantiin itti galee haati Oromoo sababa Oromoo taatee fi sababa qeesii keessatti jiraachuu dadhabdee akka hospitaala dhaquu dadhabdee daandii irra deemuu dadhabdee xiyyiitiin itti banamaa jira. Waan takka malee dhiirtii dargaggoon Oromoo daangaa Oromiyaa irratti du'aa jira. Amma deengada cinaaksaniin dhaqa yeroo jiru daandiin dhaqee miskiinaaf qoonqootti geessuun dadhabe. Karuma dhabee jechuudha. Sadarkaa kana hawaasni keenya mudate. Warri waa bulchan, warri hoggonsarra jiru. Hawaasni kun wanni gibira kafaluuf akka hawaasni kun tiifamuuti. Malee caluma jennee akka bara duriitti miidhamaa ooluu hin dhaqqabu. Hawaasni wanni maallaqa kafaluu jiruuf akka eegumsa lubbuu teenya tiisaniif malee akka nu ajjeesaniif diinni dhufee daangaa keenya irratti caffaruuf miti. Hawaasni cinaaksan yeroo dheeraadhaaf daangaa Oromiyaa mara hawaasni kun yeroo hedduu gibira kafalee mootummaa kanaaf poolisiif illee namni miindaa kafaluu jiru hawaasa kana. Ammatti warri biyya keessa jiru feemasa ifin mataa kiyyirraa qabe callisuun qabnu ol baanee haadha teenya tan dhiiga booyaa jirtu haadha teenya tan imimmaan ija keessaa dhiigaa boo'u jira obboleeyyan kiyya qaamni gogee imimmaan dhabameeti ija keessaa dhiiga boo'u jirtu haadha Oromoo. Callisuun qabnu warri poolisii birrii isin nyaachaa jirtan kun birriin damoosni isin kafalaa jiru hawaasa kana kaarra daangaa irratti tumamaa jiru. Warri cinaaksan karaa itti sosso'uun qabu. Warri daangaa hunda ni arga. Biyya keessa jira haala itti ni gargaaroo jenneen haala itti sossoonus hin jiru. Xiyyiitiin jalaa gubbaatti socho'a. Waan kana waggaa dubbachuu osoo hin taane takkarraa hanga dhumatti itti qabseenee itti ciniinfannee fiixaan ga'uu qabna. If duuba deebi'uu hin qabnu. Nuti kanaan haati Oromoo tana boo'uu hin qabdu ilmi Oromoo tokko Oromiyaa keessa du'uu hin qabu daangaa irra du'uu hin qabu hutannoodhaan
osoo if duuba hin deebiin sodaa takka malee daangaa keenya kabachiisifne haadha Oromoo akka isin hin miidhamne akka isin hin boonye godhuu qabna. Fakkeessuun qabnu hooggansii har'a biyya bulchaa jiru wanni irratti qabseenee lubbuu teenyaan akka inni horsii godhuun godhe akka daangaan Oromoo kabajamuufi mala akka haati Oromoo dhiiga boochi mimmaan dhabdee qonqoo keessa bar qe'ee mana tokkoo keessa wallaahi biddeenni tokko hin jiruudha. Waan himanii miti biddeenni tokko hin jiru namni obseetuma har'a nyaatee guyyaa sadii booda nyaachuu jira. Kanaafuu fakkeessuu dhiifne hawaasuma akkana beelawaa jiru gibira kafalaa jira. Kanaafuu poolisiin biyya tana keessa jirtan hawaasa keessaniif yoon tumsine diinarraa hawaasa keessan yoon dhorkine hawaasni nu firaan ni dhorka. Akka kale isaan jijjiiree akka jijjiirama fide kanatti. Dadhabuu keessan nutti hima abba feene firaan ni dhorke. Kale isaas warra lolaa ture akka itti lolan jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'onni nu garsiisan waan haaree barruu miti diina firaa dhorku ni beeku. Kana amsa. Thank you galatomi anneeqiyya ol Abo warri maakii jettamee maakiitti illee isheen nu godha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo takka daqiiqaa tokko naa kenna. Daqiiqaa tokko fa. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan dura mana kana har warri as jala jirtan namni kumaa dhibbaa afran kuni yoo xiqqaate nama kudhan irra sheer nu godha. Yeroon har'a yeroo callifnee teenyuu miti. Dubbiin jabaattee obboleeyyan keenya qaama saalaa irraa muranii Somaaleen lafarra hirkisaa jirti. Waan namni gartee dubbatuu miti waan lubbuurra wanni akka mareef abdii obboleessa keenya abdiin jetti wanni lubbuurra qaaliidhaan jirtu. Somaaleen ol yaatee daangaa keenyarra qabeenya keenyaa fi obboleeyyan keenyarratti taphataa jirti. Wanni inni isiniin jechuu barbaadu namni as jala jirtan kuni Hararge hin jenne, Arsi hin jenne, Jimma hin jenne Oromoon kutaa Oromoo hunda keessa jirtan nuti obboleeyyan keessanii daangaarraa Somaaleen akka malee nu godhaa jirti. Sheer nu godhaa nama hunda biraan nu gahaa. Dirmachuun kuni yaamiinsi kun Oromoo kutaa kudha takkaa isin hunda bire nuti gaafa Oromoon kutaan takka miidhamte irraa nafnu foon keenyaan miidhamne jennee wajjiniin horiina. Nuti isa har'a rakkoon bakka maleedhaan nu qabdee rakkoo ajaa'ibaatiin rakkoo lubbuuti harkaa nu qaba. Haadha teenyaa daangaa irratti du'aa jira abbaa keenyaa du'aa jira obboleessa keessan kan Oromoo qaamni saalaarraa muramee Somaaleen taphachuu jirti. Sheer nu godha. Namni sagalee qabdan namni Oromoodhaa kan sagalee qabdan nama gurguddaa itti bilbilaa. Nama hunda asitti dhufeen wajjiniin haa sagalee uummataaf ta'u tokko waa lamaaf as jirra. Gargaarsa uummata kanaatiin dhaqqabuu fi rakkoon uummata keenyarra jirtu gama mootummaatiin illee akka irraa dhaabbattuuf as jirra. Obboleeyyan warri as jirtan kun namni 400,000 akkuma gaafa geemiitii fi kana gartee beellama walii qabnee gartee sheer walii goonutti sheer namarra godhuun qaanyii miti. Nama hundarra sheer nu godha. Nuti obboleeyyan keessa nuti dhumu jira. Yoo nuti gartee dhiini keenya kan isin dhagahamu taate dhiini haadha teenyaa dhiigaa haadha teessanii yoo kan taatu taate sheer nu godhaa nama hunda biraan nu gahaa namni hundi nu haa dhufu. Ani gabbuyeetiin namaan hammaan beeku Oromoo kutaa kudha takkaa keessa irra bilbilee aboo nu dirmadhaa lubbuun nu bahu jira Somaaleen nufitu jira nu dirmadhaa jeetii yaama. Isinis akkasuma namni gartee warra bakka akkumaan obboleetti teenya caaltoo manquman qabdu dhaqee mana Hamzaa Sheer Jaabirii seeku jiraataa fi hojjenti rabbi si haa kabaju jarjaraan ceetee nu dhuftetti akkasumatti mana hundarra deema dafaa mana Hamzaa Sheer Jaabirii kootaa jaati nama hundas fida. Namni ani Oromoodha jee lubbuu nu baraaraa an kanumaan jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you galatomi caaltuu teenya galatoo baga nagayaan gartee karaa waamicha uummata keetii dhageessee dhuftee ulfaadhu. Guyyaan kun guyyaa laafaa miti mee moo'ee naa dubbatu achi booda adde caaltuututti aana. Adde caaltuun ammoo waan liqimsitu nutti haayimtu eega kaayiroo dhayite ijoollee tahaa jirti nuti dulloomne tun shakkii biraa keessatti fuunu dhayitee jirti. Hayaa moo'ee kiyyatti deemati. Hunda dura salaamu alaikum bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa gahu. Haala kanaan hawaasa kanaaf birmachuudhaaf walii qabamuu keessan galata qabdan galatoomaa jecha. Wanni tokko kan nuti hubachuu qabnu qubni tokko hogguu madaa'e kanumatti aanutti hidhanii namoota miidiyaa irra jiran baay'ee keenya jechuudha. Waa'ee cinaaksanii wal qabsiisee hawaasni yeroo adda addaatti viidiyoo fi waan adda addaa karaa keenya akka ergaa jiru quba qabnaa hedduus agarree jirra. Wanni hawaasa keenya irra gahuu jiru waan hedduu takka nama rifachiisu namallee qaanfachiisudha. Sanuu waan barabaraan deebi'u gargaarsa uummata cinaaksanii wal qabsiisee akka yaada fayyaatitti nama nagee qabuutu beelawaa
nagiya qabuutu dheebuun itti dhagahama. Nama nagiya qabuutu qoonqollee yoo harkatee nyaatee beela ba'a. Ammatti wanni jalqaba hawaasni keenya barbaadu nagaya. Keessattuu uummanni Oromoodhaa uummata osoo nagaya harkatee beelaheetillee obsee jiraatu. Uummata gabbee kadhatu miti. Uummata bishaanii fi qoonqollee nama kadhatu miti. Dheebuun uummata keenyaa iddoon nagayni. Xiyyeeffannaan keenya jalqaba irratti wanti nuti godhuu dandeenyu qaamota hawaasni keenya akka nagaya harkatee lafa isaa irratti daangaa isaa irratti nagayaan jiraatu qaamni dhimmi kun ilaallatuu fi waan kana furuu danda'u hundinuu akka irratti hirmaatee hawaasa keenyaaf nageenyi akka bu'u akka godhan nageenya bu'e irratti hawaasa keenya qabeela qabuu fi qadeebuu qabu kan nuti beelaa fi deebii isaan baasuu dandeenyu gaafa isaan nagaya harkatan. Kanaafuu xiyyeeffannaan keenya guddaan hawaasa keenyaa beelee hawaasa keenyaa dheebotee dura hawaasni keenya nagaya harkatu ta'uu qaba. Dhaamsi kiyya kana hanga danda'ametti qaamni dhimmi ilaallatu nageenya hawaasa keenyaa daangaa hawaasa keenyaa eegee kasanirra hafee hawaasa keenya qabeelee qabuqqee kadheebotee qabeela baasee dheebuu baasee bakka isaan irra buqqaanitti hafee deebisu nuti. Garuu qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa keenya nagaa waaraa qe'ee isaa irra buusuu qaba jechaa ifa addaa galatooma. Thank you. Muya kiyya galatoomi muya Max. Mucaa qabbanaawaa gaarii hedduu galatoomi. Wanni ati jette waan bareedaadha. Mu'aaz Muhammad baga nagayaan dhuftee obboleettii teenya Nasraa Gorsuun baga nagayaan dhuftee. Mee amma taraa takka Nasraa fi caaltuudhaan waliin dhiisaa. Yaadni ka shamarraniiti. Shamarran keenya mee waa'ee uummata keessanii kanarraa caaltu maal jettaati? Maal dhageesse hoo, maal agarte hoo, maaltu asi fide? Wanni amma nuti haasawaa jirru kun mee afaan keetiin namuu afaanuma tokko haasawaa tiraanisleet uummata kanaaf godhime. Jarattiini na rukutuudhaan natti kaa'attii jedhe si rukutuu sitti kaatiin jedheen kaampaanii seenuu hin danda'u kaambii isaatii kana. Kaambiidha kan jarri jiraatan hojii bakka hojiiti waan ta'eef. Sagalee jarri waasiin jettu sagalee jarri sitti kaatullee waraabbadhu ennaan sagalee jaraallee kan inni waraabee natti argatee na biraa qabu jira. Galgala dhaqee ijoolleen achi keessa turan baay'ee natti saba. Eenyutu sagalee nuu baneessa? Maaltu deemu jira? Mana akkamii sana geesse kuritiin immoo hojjetu abishaadde sagalee wayii si biraa deema garuu. kun dhiyaasaa biraa fata. Haasawni eessaa? Haasawni amma baname. Haasawni caaltuu biraa deema. Caaltuu teenya akkanatti minimaayistu waan kee hundaa beekudha akkanatti foota. Kaansilishiin isaa siikin nama suurri siikin rakkoon qabattee natti gadhiiste. Warnuti waa'ee cinaaqsan nu dhageessisu. Maali jeetiin bar? Hayi. Ajaa'iba akkam. Hoggaanii fi feesbuuka bantee as seente yeroo takka takka akkasin nama jalaa haasawa beekta. Olaa hojjeeftu, olaa dabarsitu. Akkas ijoollee teenya hadaraa mee galatooma taaptaabillee godhaa jirtanii. Yoo isin barbaachise taaptaabii namuu kuma kudhan godhaateti natti ergadhaa kumaan isinirraa bitaa. Eega gartee nurraa biti nuun jettan sii galee. Akkasii hanga sun Nasraa mee itti fufi Nasraa ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanii galatoomaa obboleeyyan kiyya rakkoo uummata keenya facunaasan kana hubattanii rakkoo uummata keenyaa furuu qabnaa osoo nuti jirru haati keenya abbaan keenya obboleettiin keenya obboleessi keenya osoo qabeenya qabanii osoo dachii qabanii biyya isaanii irratti daangaa irratti abbaa ta'uu dadhabanii miidhamaa jiranii jettanii asii dhufuudhaaf galatooma. Kanatti aansuudhaan kunoo. Assalamu alaikum. Nuti manguddoota maan keessa baaligaa golosh tokko rakkoo ni qabnu. Rakkoo keessa qabnu maal waan nuti dirmatu hin jiru. Uummanni keenya ni dhume.
kan huccuu isaa fi isa dhabanii ni jira. Kan as fuudhanii gosni as fuudhee awwaalaniif ni jira. Ifana kunuutti reetana ta'anya. Waan nyaannu hin qabnu. Tajitti hin qabnu. Qawwee teenya ni dhumte. Namni keenya ni dhume. Horii ni dhume. Kun rakkoo tana qabna nu gargaara bayyoo ijoollee teenya taata. Akkasii obboleeyyan kiyya gaa waan nuti haasofnurra iyyannaa abboottiin teenya dabarfachaa jirtu sooshaal miidiyaa irratti carraa nama fiidoo isaa waraabu harkateemee gadhiisan kana caalaa wanni nu dubbannu hin jirtu. Rakkoo uummata keenyaa bahinee jirraa garuma gargaarsaatti deemuudha malee Ustaaz Hamzaa obboleeyyan kiyya warra gasii irra jiru warra jala jiru haasawa guddaa nu barbaachisu natti hin fakkaattu. Gurubbii takkan kalee ijaaranii nama 400 fi waatu keessa jira. Viidiyoolee as keessa jirtu yoo agartan suuraa as keessa jirtu yoo agartan gurubbii mee marii tokkummaa Oromoo jettu linkii kiyya kana jala jira. Dhaqaa laalaa. Gurubbii sanarra sheer godhee nama hedduutu achi keessaa dhufee sagalee illee kaayeeti. Rakkoo uummata keenyaa kana rabbiin nuuf haa gargaaru. Hawaasnis ni fura. Akkuma obboleessa keenya anneen reefu dubbateetti obboleeyyan keenya warri mootummaa keessa jiran nuti kalees mootummaa Amaaraatiin gabroomaa turre. Jaarraa keenyallee mallasiin gabroomaa turre juuntaadhaani. Arrammoo osoo mootummaa qabnu osoo agartanii miti mootummaa afaan Oromoo dubbatu qabnuti saban ungeenya kan nu gadi Soomaaliidhaan miidhamaa jirra. Kanarratti ijoollee uummata dhiiraa isintu beeka. Ani amma dubbachuu hin danda'u. Karuma gargaarsaatti haa deemnu uummata keenya kabiraa kaa waliin mari'annaa Ustaaz Hamzaa kanuma. Galatooma. Tole galatoomi Nasraa wallahi viidiyoon ati nu dhageessifte viidiyoo coraan irraa nama sossobu ilmaan keenya nu dhaqqabaa hun olaal afaan abboo kanaa taanee dhufne jara keenya isin hundi irraa afaan abbaa kanaati afaan ummata dhumu jiruu kanaati tanaaf isiniin jenna yaa ummata keenya wal haa hubannu wal haa caqafnu tanaaf inshaallah kara gargaarsaa kallattumaan dabarra mee namuu afaan beekun daqiiqaa xiqqoo fudhadhaa Mu'aaziz caaltuunis waan jettan ja'ame itti dabarra. Okay, nin dubbadha moo Mu'aazaa dubbatu? Itti deem. Jalqaba irratti hedduu balatu. Tiktaakii wanti hin turre ajandaa hin beekun ture saniif laayif irratti na agartanii dhiifama isiniin jecha galatoomaa isin naaf heeruudhaaf. Itti aansuudhaan ammoo miidhaa uummataa osoo siyaasaa wajjin wal qabsiisuu baattan hedduu natti tola. Akkuma beekamu biyya teenya san keessatti dhiibban takka yoo gahe mootummaa yookaan immoo waan wayii wal qabsiisanii namoonni dhugaa osoo arganii dhossan hedduutu jira. Sababni nageenya isaanii ta'uu danda'a yookaan immoo quuqama qabaachuu dhabuurraa kan ka'e miidhaa abbootii keenyatii fi rakkina uummata kanaa osoo waa'ee siyaasatii wajjin wal qabsiisuu baanne uummanni kun hawaasa nagayaati. Hawaasa waan takka jireenya isaanii ooffataa jiru. Ummata harka qalleeyyiidha. Nigdiif yookaan waan isaan seeraan alatti dalagaa jiranis hin jirtu. Osoo sanirratti xiyyeeffannee tanamoomatiin dubbannee namni hedduunis dubbachaa jirtan haaluma sanillee naa ta'u immoo anis dabalatumaan osoo karaa saniin dubbannee akkam isiniif fakkaata waan jedhu yaada qaba. Kabiraati ammoo gargaarsi namoota keenyaa gizee hedduu yoo abbaan iyyatee firri dirmataa jetti Oromoon gizee mammaaktu namni yoo ani dhiine namni na iyyansa kiyya dhagee ollaan natti hin dirmatu miidhaa kiyyaaf kanaaf waan goone nama birarraa isin eeginaadha ifii keenyaa waliif hojjenne sanboodan nama yoo kakaasne yoo waan jedhus hin qaba kanaaf waan haasawaa dheeressu hin qabu walumaan as keessa jirra hedduu galatoomadha itti fufaa Ustaaz. Thank you. Galatoomi caaltuu teenya Mu'aaz itti dabri itti booda kallattumaan karaa itti deemuu qabnu itti deemna. Duraan dursee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin hundaa'uu guddisee isin galatoonfachuun barbaada. Sababni isaatilleen ummataaf hojjechuun hawaasa ofiitiif sagalee ta'uun carroomuudha. Carraa guddaa kana
qaama gartee waan kana keessaa tokko hirmaata akka tokkotti naannoo keessaniif galatoomaadhaan irrattis naaf yeroo keessatti hanquban qabu karan deemuu jira imalan deemuu jiralleedha. Ammoo dhimma jala dhufee xiqqoo kumaan dhaggeeffachuu jirutti Alex illeen gubbaan dawwalee naamee obboleessa kiyyaa galatoomu. Dhimmi jiru haga ammaa dhaggeeffadhe waan jirus gaasilaa miidiyaa kana gubbaa walumaan jirra argaa jirra. Dhugumatti wantoota tokko tokko gizee ilaaltu haalli jiru haala ulfaataa ta'uu ni argita. Kanarratti ammoo qabxiilee tokko tokkoon dubbachuu barbaada. Duraan dursee uummanni keenya hawaasni keenya warri viidiyoo tana daawwatus kaboota daawwachuuf ta'ulleen waan waraabamee asirraa deemaa jiru kana dhugumatti galatoomaadha yeroo teessan qaalii tanaaf gumaachitanii waan as jirtaniif isinillee ijoolleen teenyagaa warri dhageettii qabdan as gubbatti bakka tokkotti akkatti dhuftanii gaafa dhimma dhuunfaa keessanii lafa keessanii sa'aatan as laawamee godhuu dandeessanii sa'aata akkitti as dabarsitaniif guddaa galatoomaadha rabbiin gaajazaa keessanis haa kafalu isin jechuu barbaada. Maali amma wanni jiru miidiyaa gubbaa walumaan jirra ni agarra. Rakkoo ummata keenyarra gahaa jiru babal'ifannaa daangaatiin wal qabatee kanarratti ammoo lubbuulee lammiilee teenyaa to'aarsaaf dhiyaate isaantu bahuu jira. Bakka tokko qofatti illee miti kallattii afraniinuu iddoo garagaratti illee waa hedduutti deemuu jira. Wantoota kanneen gaafa ilaaltu dhugumatti namatti dhaga'ama akkuma obboleettiin teenya jetteetti galatoomi caaltuu teenya wallaahi waan bareedaa jettee duraan dursa waan as gubbatti haasa'u kanaaf. Oggota akkasuma muwaas qiyyanaafse mu'ee maaks dhiisi hottu as deebii kaameeraa banadhu itti dhiisi. Dhiisi waan itti jirtu hottu gama kana kaameeraa banadhu taa'e poleessoo. Namni hundi jarrama kana Hamzaa jala namni hundi akkasuma dafaatii kooppiliinkii godha. Nambaaraaliin nama baay'ee bira nu haa ga'u taaptaaf illee godha itti fufi muwaas. Itti fufi muwaas qiyyaniifama. Abshir. As biratti wanni jechuu barbaadu obboleettiin caaltuun qabxii guddaa kaaftee dhugaa dubbachuudhaa fi laal waan yeroo hedduu namni keenya hin hubanne tokkotu jira. Amma waan kana arragaa guyyaa isaatu gahee haala jirus waliin beena jechuun haalli wanta biyya teenyaa jechuun hajirus Afrikaa keessa jiraachuu wajjin Itoophiyaa jiraachuu wajjin ammoo dhimmi siyaasaa keessatti ammoo akka nama qaama bakka biraa jirutti yeroo hedduu involve godhuu hin dandeenyu kallattiidhaan yookaan ija nama hedduu duratti jechuudha. Kana jechuun ammoo guutumaa guututti dhimma kanarraa quban qabnu yookaan shoora keenya baachaa hin jirru jechuu miti. Kana akkasumatti walii hubachaa deemuu qabna. Siyaasa wajjin dhimmi kun osoo walitti dhufuu baatee natti tola. Because wanni kun namummaadha, humanityidha. Akkuma na laaleessutti isin laaleessa, feemasoota laaleessa, hoggantoota laaleessuu danda'uudha qaba. Qaama mootummaa jalaa kaasee haga gubbatti laaleessuu danda'uudha qaba. Militarii, milishaarraa kaasee haga poolisii haga hundatti laaleessuu danda'uudha qaba. Yeroo tokko tokko inumaa siyaasa keenyatu badaa yoo kana dubbanne faa maal jaanii waan akkasiitu jira. No, dhimma akkasirratti jettuutu jira. Dhimmi kun ammoo osoo asitti lubbuun namaa bahuu jirtu yoo irra waan kanaaf ati sagalee hin taane yoo ati iyyattee namni si hin dirmanne yoo ati wanta hin jenne dararaan tun itti fuftii miidhaan tun itti fuftii gartee barbadaa'insa kana caalaatu manca'insa kana caalaatu dhufaa deema. Kanaafuu wantoota akkanarratti ammoo dhimmi lubbuudha bakka dhimma seensitiiva. Dhimma waa hunda caaluu danda'uu qaba. Dhimma siyaasa achi lafa keessa put aside haayi kallattiin wanta guutuudhaan seenee nama hunda dhimma ilaallatuudha sagalee ta'uu fi danda'uu qabna. Roga hundaan hundinuu anarraa maaltu eeggama sirraa maaltu eeggama qaama sanarraa maaltu eeggama. Qaamni hundinuu gaafa gartee roga isarraa eeggamu walitti fidee wanta je'ee furmaata bareedaa tokkotu wanta taa'e jechuudha. Kanaaf maali as biratti amma maaliif walitti dhufne? Wanni walitti dhufneef hagan as jala dhageettis galatoomee namni yaada kanas fidee asitti walitti nu qabeessa. Uummata keenyaaf sagalee ta'uu fi dararaan tun akka irraa dhaabbattu godhuu fi haala danda'ameen garteemi isaan deeggaruu jechuun meeshaa deeggarsaa waan isaan barbaachisu nyaata dhugaatii akka isaan wantarraa wanta jedhan isaan kana sappoortu godhuudha deeggarsa godhuudhaaf. Hayyee isaan kana deeggaruuf yookaan isaan kanaaf sagalee ta'uuf bifa kamiin nurraa eeggama.
Fakkeenyaaf akka yaada kiyyatti. Dhufaan isaa kanaa sagalee ta'uufoo bifa kamiin irraa eegama. Fakkeenyaaf akka yaada kiyyatti. Akka yaada kiyyaatti dhiifama. Akka ijoollee miidiyaatti akka yaada kiyyaatti dhageettii qabnu sanaan yookaan falawarsii qabnu sanaan hordoftoota qabnu kanaan hordoftoota keenya kana biraa fi qaamota biraa sabaaf salammii biraa kana bira dabrees sagaleen teenya akka addunyaa biratti illee qaama afaan keenya hin beene afaan birootaatiin akka wanta jettillee bifa kamiin sagalee taanaaf karaa mataa kiyyaatiin akka nuti yaadu yoo waan kana gabaabsee wanta je'een irra dabree gaariidha moo yoo carraa marsaa lammataa keessatti saanaa kan namtee fayyadamee irra dubbatu dhiifama. Laala kee goonu yaada jidduudhaan waan takkaa jira waan namni keenya dagate jira keenya jidduun yaada abdeet godhaatiti warra gartee silaa gargaarsa ummata kanaaf darbuudhaaf as jala tattaa'ee nu eegu jiru jira. Warra sanillee akkamitti ka gargaarsa darban wanni qabannee dhufne zeel kaashaappii waan akkas akkasii qabannee dhufne. Baankiin Itoophiyaa illeen ati numa jirti garuu boruu nu dhufti ni gaafanna meedameen tura ol baafnee gaafanna burqaasa ol baafnee gaafanna tanaaf jidduudhaan jara keenya ni dubbattan ni haasoytan ustaada keenya bagana ga'an dhuftanii hordoftoota keetitti atis jecha lama ji'ititi itti dabarra jara keenyatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah baga dhuftanii. Warrumaan gastirra jiru warri namoonni hedduun filooraaf jalaa qabdan kun sheer wanni istoorii keessan irra godha akka namni viidiyoo teessan gisee gattu kee isin jala dhufuu danda'uuf. Istoora keessan irratti sheer godha. Inshaallah yaada hedduudhaan boodatti deddeebi'amaa namni haa dubbatu gara gargaarsaa osoo deemame kallattumaan yaada ja'uun qabaa galatooma. Waan namaa ta'u biran ta'a namni nu jalaa irra deemurra gara gargaarsaa. Akkasi istoorii keessan irratti godhamee jara keenya. Istoorii keessan irratti godhaa. Akkasi oliin isin guddisaa ustaada nama naa ol guddisaa deemamzaate nama naa ol guddisaa deeme warra zeel harkaa qabus damiin turaas ol naanaqaa deeme ammoo namuu viidiyoo babbanadhaatiti. Bakka riipoosti jettu sana laal ustaad bakka riipoosti jettuu fi istoora irratti namni hundinuu riipoosti godhaati san booda ammoo istoora irra godha baarakallahu fiik. Riipoostii fi istoora nuu godha galatooma. Wallahi akkana isin irraa balbaan. Dubbat eenyu mee namni mo'aasni qote irraa eenyuuf kannite Eekhoon jidduun gargaarsa seenuu qabna waan jettaniif gargaarsa seenaa rakkoon qabu. Okay. Laal gargaarsa lamaaf deemne. Eenyu si ol baasa namoonni hin gabbuusu natti naaree naannatti muufatinaati beektaa dalagaa wal jalaa wanni goone. Yoo jirti. Gar tokkoon deemee tagabbuute. Yeroo tokko nama akkaawuntii harkaa qabu nu harkisa. Akkaawuntii nama harkaa qabu. Namni gadi jiraannaan agabbuusi waan gabaabaa dubbadde. Damiina ol bahee tura. Damiina ol ergadhu natti. Damiinni mee si jira. Hamza ergaa laal kun olaadhe uummanni keenya karaa hundaan dabarfachaa jira. Mungkin kalau agak aku kalau akan aku itu namanya kayaknya mau nama kalau mungkin kurang itu pas mereka lagi lah. Yo agak tapi saya isang kapan ni hal isang itu juga. Yo gebah isinun radi isini itu isinun radi itu. Mana gitu? Rakon itu kayak gitu. Rakon kayak gitu. Rakon orang kau dah bini bini kenyal kenyal juga. Mereka mujur. Namanya kayaknya. Mereka mujur. Aslinya kaya apa terkata? Ndek ya. Majira rati. Yudendu. Alto biasa dia orang nak. Jalakoma. Aku mau belinya kayaknya mana sih? Bikin aku ring meja. Kenapa? Jangan terlalu muncul. Itu nih agar tak. Jangan wanita kata itu di orang itu aliga. Dan cuma turun mikir dulu tu. Araru. Amma nama itu kan. Niga sana tu. Dia dari berapa berapa tu je? Demo. Tapi kata ini rafu. Itu dia kabel. Di jadinya kabel tapi kata jinaban. Injil tu itu. Araru tu. Boleh je lava itu. Ana.
bakka jirtanii Oromoonni bakka jirtanii. Kuukama yaalmaan Oromoo horaa bulaa jireenya keessaniif. Arra amma dulu arkatti jirra amma hawwiin ta'inaa fi hamileen ta'in arra